Ayyoo waan akka kanaa sinaa oolchuun jedhaanii eebbifamaan jedha kanarra maa dubbachuu. Hundumti keessaniyyuu galatooma baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya. Uummanni alaa jirtanillee uummanni keessa jirtanillee gargaarsa guddaa gootanii aarsaa guddaadhanii qabsoo guddaadhanii reefa obboleetti kiyyaa akka galuu kan gootan akkasumas obboleessi keenya muubeen arrabni baay'ee yeroo jiru zaachaa baay'ee yeroo jiru ari'atamuu baay'ee yeroo jiru wanta akkasitti dabarsinee hin beekna. Kun hunduma isaayyuu wanta darbees hin beekna ofii keetii amma guututti ofii keetii amma reebamtutti isa kana geessee reefi micoo keenya akka galu goote obboleeyyan keenya hirmaannaa garaagaraa kan gootan warri xiqqaa arjoomtanis warri guddaa arjoomtanis yaada keessaniin kan nu bira dhaabbattan akkasumas wanta dandeessaniin kan nu bira dhaabbattan uummata keenya ijoollee keenya kan biyya ambaa jirtan baay'ee sin galateeffannaa baay'ee sin jaalanna. Reefu obboleetti keenya nu bira gahuutu jira. Obboleettiin keenya hin duute yoo hin taane Ashamaa jirra jirtanii fayyaa keessanii dhugaa dubbachuu fi hedduu tokkoon gadde jechuudha. Dhugaa waaqayyo yoo dubbadhe baay'eetillee nama gaddisiisa. Haati takka ilmoo ishii gaafa jireenyaan hojjettee of jijjiirtee na jijjiirtee galti gaafa jettee abdattee biyya ormaatitti ergattu akkasumas immoo ilmoon ishee biyya ormaa keessatti haala hin beekamneenis haa ta'u haala beekamuunis haa ta'u yookaan immootu akkuma yeroo darbe haasa'an baay'iseen Paakistaaniin fuudhee deemee konkolaataa keessa yeroo baatu yeroo mana xalabaatii baatu balaa konkolaataatiin duute akkuma jedhamu yoo ta'eeyyuu hagam nama gaddisiisa. Intalli tiyya of jijjiirtees nas jijjiirtee lubbuu ishiitiin naaf galti jettee haati takka gaafa eeggattee dhabdu baay'ee nama gaddisiisa. Abbaanis horii isaa waan qabu hunda itti gurguree intalli koo na jijjiirti waan yaade hunda naaf gooti yookiis immoo yoo ofis jijjiirtee of dandeessee yoo jiraatte qixa waan an jiraadheeti jedhee abbaan akkasitti yaadee qotiyoo qabaatu gurguree lafa qabaatu gurguree waan qabu hunda gurguree intala tiyya deemtee yaa hojjettu deemtee waan barbaadde akka barbaaddetti hojjettu jedheetidha jechuudha. Kan biyya ormaatti erge malee intalli tiyya haaduutu yookaan immoo rakkoon kun irra gaha balaan akkasii kun irra gaha jedheeti miti jechuudha. Abbumti kamiyyuu yoo nama biyya namaatitti nama ergan warri kamiyyuu yoo nama ergan intalli teenya akka intala eebeluu sanitti of jijjiirtee nus jijjiirtee jedhu malee waan akkasii san yaadan jechuudha. Garuu maal godhure fedha waaqayyooti. Wanni hundumtuu harka rabbii jira. Wanni godhan hin jiru. Obboleettii keenya rabbi lubbuu ishii nuuf haa maaru. Haadha dhugaa rabbii. Haati baay'ee garaana nyaatti. Imimmaan ifuu dandeessee hin dubbattu. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Imimmaan ishii harcaasaa dandeessee hin dubbattu. Sababni isaa maalidhaaf hoo jettan intalli ishee akkatti ishee guddiste beekti. Intala ishee maal keessa darbite akka guddiste beekti. Kanaan immoo hin eegne jechuudha. Intala ishee kanaan biyya ormaatti lubbuun ishee hin baha jetteetoo hin eegne kuni waan tasaa nama hin mudate jedhanii too yaanne tokko jechuudha. Kan haadha teenya dhugaa baay'een haadha isaanii haadha baay'isee ilaale baay'ee keessi koo cabe baay'ee jechuudha. Keessi koo baay'ee gadde maaliif jennaan haati takka hangam nama wajjin kuftee cabdee waan meeqa taatee ilmoo ishii guddiste har'aan tanatti immoo ofuu yoo jijjiirte qixanaan jijjiirameeti yoo ofirra darbite immoo na gargaarte bakka waan an yaade hunda naaf
godhuu dandeessi jettee bakka ishiin yaaddetti intalli ishee jalaa boqattee jechuudha. Immoo gaafa ishiin galtu seeraan simannaa akka sinii galee mitiiree gaafa biyya ormaa deemnee gallu dhiisa ta'u gaafuma magaalaa baadiyyaarraa gara magaalaa deemnee dhufnu simannaan maatii keenya baay'ee ol kaadha jechuudha. Kanaafuu akkuma nama kamitu jireenya na simadha seete malee du'aan reeffa ishiitan simadha hin seene jechuudha. Haati baay'ee hin gadde dhugaa dubbachuuf waan haasa'ullee na harkaa bade. Isarratti immoo aansuudhaani Mubaaraki baay'ee galatoomachuun hin barbaada. Ishii qofa osoo hin taane namoota hedduudhaaf sagalee ta'ee namoota hedduudhaaf har'a balaa isaati jechuudha. Balaa isaati reeffi sunis biyya abbaa ishiititti biyya haadha ishiititti galee obboleettiin keenya kun awwaalcha argachuuf wanni jechaa jirti jechuudha. Egaa reeffa eegaa akka jiranidha kan isaan dubbatanii. Kana waan isaan dubbatanii anis immoo akkuma isaan Mubaarakiin galateeffatan galatoomi jechuun hin barbaada. Maaliif jennaan namni tokko yoo nama xaare galata nama biraa qaba, rabbi birallee ulfina qaba jechuudha. Namni nama xaare tokko jechuudha. Egaa waa hedduudhaan shamarroota biyya Arabaa bira kan namoota hedduu gargaara jechuudha. Waa'ee Mubaarak ani isinitti himu jechuudha. Hundi keenya kan beeknu jechuudha. Kana fakkaata galatoomi jechuun hin barbaada. Akkuma isaan galateeffatan ulfaadhu ulataan baay'eedha. Ulataan uummata kana biraa qabu garuu yeroo tokko namoonni tokko galata hin beekanii namni maaliif akka hojjetuuf hin beekanii yeroo miidiyaa kanarratti hojjetan fakkeenyaaf Mubaarak TikTokii irratti hojjeta yeroo barbaade geemii taphataa yeroo immoo gargaarsi jiru ijoollee keenya obboleewwan keenya shamarranii gargaaruudhaan rakkoo yoo nurra geenu gargaaruudhaan kan beekamudha jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhuun beekamtiidha fi maallaqaa fi waa'een akkasiiti jechuudha. Wanti haasa'amu maallaqa irratti xiyyeeffachuu irraa rakkoo kana irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Yeroo baay'ee yoo namoonni miidiyaa irratti gadi bahanii rakkoo wayii fidanii odeeffannoo wayii fidanii gaafa haasa'an maallaqaa fi viidiyoo waan hojjetu dhabdee tiktookii guddifachuuf yuutuubii guddifachuuf fooloo ittiin argachuuf laayikii ittiin argachuuf namaan jedha jechuudha. Kan akkasiitis jira kan laayikii fooloo fi beekamtiif deemu jira immoo namni qulqulluun kan akka Mubaarak jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isaaf rabbi haa tolu. Haadha keenya obboleewwan isaanii obboleewwan ishii obboleewwan baay'isee akkasuma abbaa baay'isee rabbiin jabina isaaniif haa kennu. Dhugaa dubbachuuf waaqayyoon jabina isaaniif haa kennu. Ilmoo fi haala kanaan hin dhabne jedhanii osoo hin eegin haala kanaan dhabuun jechuun hedduu nama gaddisiisa. Kana fakkaata warroonni mana kana haaraa taatan subscribe godhaa isin jechuun jaaladha. Horaa bula. Ayyoo waan akka kanaa sinaa oolchuun jedhaanii eebbifamaan jedha kanarra maal dubbachuu. Hundumti keessaniyyuu galatooma baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya. Uummanni alaa jirtanillee uummanni keessa jirtanillee gargaarsa guddaa gootanii aarsaa guddaadhanii qabsoo guddaadhanii reefa obboleetti kiyyaa akka galuu kan gootan akkasumas obboleessi keenya Mubeen arrabni baay'ee yeroo jiru zaachaa baay'ee yeroo jiru ari'atamuu baay'ee yeroo jiru wanta akkasitti dabarsinee hin beekna. Kun hunduma isaayyuu wanta darbees hin beekna ofii keetii amma duututti ofii keetii amma reebamtutti isa kana geessee reefi michoo keenya akka galu goote obboleeyyan keenya hirmaannaa garaagaraa kan gootan warri xiqqaa arjoomtanis warri guddaa arjoomtanis yaada keessaniin kan nu bira dhaabbattan akkasumas wanta dandeessaniin kan nu bira dhaabbattan uummata keenya ijoollee keenya kan biyya ambaa jirtan baay'ee sin galateeffannaa baay'ee sin jaalanna.
reefu boleetti keenya nu bira gahuutu jira. Boleettiin keenya hin duute yoo hin taane, boleettiin kun duute yoo hin taane hin jirti jedhaanii baay'ee wanti baay'een haasa'amaa ture. Kaan hin jirtu nuun jedhee, kaan hin duute nuun jedhee. Kana jidduutti waan baay'ee rakkachaa turre, kana jidduutti waan baay'ee rakkachaa turre, nyaachuu dadhabnee, rafuu dadhabnee waan baay'eetu ture. Nuun ga'ini namni ilmoo isaa akkuma gammachuudhaan geggeessee gammachuudhaan odoo deebitee simachuu tola. Kun immoo eeyyama Waaqayyoo hin taane, eeyyama Rabbii hin taane homaa gochuu hin dandeenyu. Hunda dursaa muubee akkanatti bu'aa bahee hedduu qormaata hedduu keessa darbitee waan garaagaraa keessa darbitee Waaqayyo sin haa eebbisu, Rabbi sin haa eebbisu. Rabbi ulfina sin haa kennu jechaa otoo wanti kun milkaa'uu baatee namni du'aa ishiis dhabnee jiraa ishiis dhabnee maatiin kun hammam akka ta'an tilmaamuun nama kamiifuu baay'ee hin rakkisu. Kanaaf namni biyya alaas taatanii biyya keessa teessanii baddaa gammoojjii taatanii nu bira dhaabbattanii maallaqaan yaadanii jecha namaa arrabsoo namaa wantoota jedhamu hunda bira darbitanii har'a maatii kana nuufis boqonnaa kennitanii maatiin kunis akka firaattis akka maatittis waan boqonnaa nu kennitaniif hundumti keessanuu Waaqayyo sin haa eebbisuun jedha. Itti aansuudhaan warri yaada garaagaraa karaa faallattiin